ya biyya isaarra keeppii kaayaa deema. Kana bakka wanni kana malee furmaanni takka hin jiru. Kanneentu isin burjaajessaa jira yaa'ati. Warri islaamummaarraa bahe, warri islaamummaarraa quba hin qabne, warra kitaaba jala hin deemne, warra ammootiin kitaaba uf jala oofu. Durumaa kitaabillahi isuma daar. Katti isin gube ilaal sheekaan tokkichi hidhatuun ani hidhatuun zinnaara kiyya asirratti hidhatuun tokkichi isin gube. Xiqqoo wayii argitan yoom ibiddi isin qabate. Ganaa gubattee xiqqaa fi guddaan keessan taa'umsa dhabdan. Ganaa duniyaa walitti qabdanii ammootiin sheekaa waa goonettaniin ayfiddanii ittiin na kadhattan. Kakadhee wallaahi wabillaahi walitti qabdanii numarraa dhaabat. Numatu ammootiin kararra hin jirre dhugaadha. Dhugaa nutti himte, hadiisa nabii nutti himte, jecha rabbii nutti himte, nuti dhugaa fudhachuu dide. Osoo ijaan arginu ammootiin hin dinne numarraa dhaabadhu rabbii jedhii jettanii ganaa duniyaa ammootiin walitti qabdanii na bira dhuftan. Algootaa ammootiin bakka hin taane buute qara. Daaraa haadha seetee ibidda haate. Igala moo siin galu. Xiqqaa fi guddaan jaraallee ammootiin wanni leellisu yaa'aki. Uummata sammuun jaraa ammootiin qullaa. Gaafaati duniyaa fidde sanuu ammootiin hin laal. Si awwaala jedhi. Duniyaa sanillee biyyee keessa gad awwaala duniyaati fiddu san. Kanneen ammootiin uummata osoo jiru awwaalamuu qabu. Hamzaa Sheek Jaabir Jaddaalfaa. Hamzaa Ibraahim kan mudawwara gu. Hamzaa Haajii akka murtii guutoo bakka tokkotti awwaala yaa'aki uummata kanneen. Bakka Hamzaa ammootiin Haajii san ammoo keeppii isaa akkasumatti irra kaaya. Kana ajanyi jiru bakka. Faayidaa takka hin qabu kunniin uummata ammootiin islaamaallee faayidaa qabu, muslimaallee faayidaa takka qabu miti kunniin. Uummata gara jallinnaa nama waamu, uummata foloorsi isaanii baay'ee gara jallinnaa nama waamu, gara ibiddaa nama waamu. Rabbiin keessa adaaba jiruu duniyaa itti qabaa jira la'an. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Jiruu duniyaattuu adaaba isaan dandamsiifnaa jedhan. Likkii ganaa isin galcha likkii keessan. Akkatti gubattee ammootiin maaltu isin gube akkatti gubattee haga haasoitu awwaluma bakka hin taane maa buute. Hatticha keessan maan qabi. Hattuu kee maa ammootiin asitti dhufteen gaafati. Eega bahee maa ammootiin nyaanyaan fidiniif kijiba na argiif asirratti ammoo tokko miliyoona sii kenna murtii guutoo kennadhaan kijiba. Huffe wayita inni ammootiin hidhamee baheetiin nama bira dawwalatu maa ammootiin hin erginiif kijibdicha. Maan erginiif wayita inni kaan bira dawwalatee silkii irratti cufanii. Sababaa kanaan ammootiin islaamummaa keessaa bahe waan ta'u wallaalee rabbitu akkana isa godha. Rabbitu isa jarjarse haqa namaa nyaataa ture. Haqa namaa nyaataa ture. Dhiiga nama hedduu jiisaa ture. Dhiiga ijoollee hedduu jiisisee bar Suudi Arabiyaa kana keessatti mucaan luuxuun kun mucaa jiraa awwaalamuu qabu bar. Keenna bira dhaabatee islaamummaatti waama ammoo keenna kunillee qalbii hin qabu. Maal achii goota kan? Bira dhaabatee gara islaamummaatti waama. Maal achii goota yaa akii kana bira? Ummata ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti bara lubbuu namaa baay'isiisaa ture murtii guutoo jechuun bar. Ijoollee Suudi Arabiyaa ammootiin hin bar. Ijoollee xaarattee bultu ijoollee ammootiin dafqaan bulaa. Era bira dhaabatee keeddallee islaamummaa fudhachiisa. Karaa ga islaamummaa fudhachiisa rabboo. Shama ammartii walgahii asirratti abboo.